الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كبجمتو تدعوتو كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقا في ربي ولا نتين سقنتا كين ترباني قلقلا ساعة صديق زدك لكوسة بأجل قون الديميني جزا ربي نموانها صوتي فيدامي إكملك وربي وها غدو. Akkuma beekamu biyya duniyaa kana kontiraata dhufne, kontiraata immoo ta biyya duniyaa hin beekan bara ganannaa fi ji'a ganannaa jira. Ka umrii kennaa immoo kan of dhabne argine yookaan kan galgala qabrii dukana qabrii arginu fa'atu ta'a. Rabbi nama beekkatee eeggatu rabbi nu haa godhu. Kallatti man gara gaafii kennaa seenna yeroo fayyadamu. Gaafiin jiru waa'ee dubartiin takka yoo ilma garaa qabaatte mana yaalaa deemtee manni yaalaa ulfi kee kuni rakkoo qaba, rakkoo uumamaa qaba, yoo taa'e miidhaa sirraan gaya, yoo dhalate immoo qaama guutuu hin dhalatu yookaan jiraatuu hin danda'u ofirraa baasii naan jedhan. Gaafiin kun baay'ee argama, baay'ee gaafatama. Gaafiin kun biyya alaatti irraa gaafatame, Awurooppaa irraa gaafatame. Maal ta'a? Jalqaba ulfa garaa baasuun haraama. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان ولا تقتلوا أولادكم أكن أجير إلمان كيس رب جل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله روحا إيجر ألفا لها تهو إيجروها والأتي أكو نما قدات أصلبت ألفا غراباس حرام لكن يو حال أما جل أمكنان ألفكني سببي بائك أبات توكو سببي وفي متى وفي قبا rakkoo qaba yookaan mataan qabu jedhanii yookaan afaan hin qabu jedhanii rakkoo mataa ofii yoo qabaate ulfi dhalatuun danda'u dhalatuun guddatu yoo ta'e. Lammaffaa immoo rakkoo haadharraa yoo gahe. Sadaffaa ufillee rakkoo qaba rakkoollee haadharraan gaha. Haala sadii ilaaluu dandeenya jecha ulfa kana garratti. Tokko ufumaa rakkoo qaba malee haadhattuu homaa rakkoon fidu. Dhalatu dhiibbaa qabaa yookaan mataan irra hin jiru wanni akkanaa irra hin jiru jedhanii yoo dhalatee dhiibbaa guddaa qabaa jedhanii haadharratti homaa dhiibbaan qabu takka. Lammaffaa haadharratti dhiibbaa qaba. Isarratti dhiibbaan qabu ulfa kanarratti dhiibbaan homaan jiraatu. Sadaffaa ulfa haadhaa fi ofirratti illee dhiibbaa qaba. Akka marattu doktoroonni warri kanaan beekaman ispeeshaalistiin dayaaf dubartii amanamtoonni gahee guddaa ka qaban ka meeshaan isaanii ka teknooloojiyaa ittiin ilaalanillee meeshaa ammayyaa haa tahe bakka 2-3 ol dhaqanii bu'aan qorannaa yoo wal fakkaate meeshaa qulqulluu meeshaa waan kana moojaa sawtiyyaa taate raajii taate iskaan taate homa fedhe meeshaawwan kanaan qorannoowwan kanaan laalanii waan kwaalitii qabu nama hospitaala dandeettii qabu dhaqanii 2-3 ol dhaqanii bu'aan qorannaa kanaa wal fakkaate ulfi kun rakkoo qaba haadharrallee rakkoo gaha ufirrallee rakkoo gaha yoo tahe هم بهمو هم بهو علماء والأبا لا ولما قال ألفي هم بهو حراما ألفا باسو هنتهون ألفا باسو هنتهون ولي قلتي حرام ولي قلن ألفا ركوك أبو مو باسو انتيمون تهو علماء الرت والأبا علماء أني قرين ركوك أباتو اللي ألفا باسو هنتهو روها ربي أومي روحا كبجاك أبدي أني مفي أيدي هادوت مالي باسون انتهو جد علمان هدون مؤملين إيغا
أبتما زن الراجحين فرسنتي إبكيسا توباتما يوكان سديتما ألفكن ألا تولي المنتهو هار اللي إبا رجها إيجا جدا لكي ألفكنا بافنا جدا علماني ورمعاصر توتا جري والله أعلم يو وستاله الدو ديماني وستشالستوتا بيكتوتا gugurda sadihi afur yaani fi qoranna walitti gale baasunni bakka warrin bakka jedhullee hin jira fatwaa gara lamaanii warran bakka isin jedhullee yoo dhageettan ulamaa'atu jedhe warra hin bakka isin jedhullee yoo dhageettan ulamaa'atu jedhe ragaan kanaa ulamaan martuu waan itti irkatan qabanii an akka dhuunfatitti baasun rakkoon kun parsantii 70-80 rakkoo qabatamaa yoo tahe hin bakkaa isin jedha. Naam. Gaafiin itti aanu nam tokko sooma waggaa 10 soomnee jedha. Sooma waggaa 10 soomne amma kam tayaa jedha. Deebii kanaan duratti waggaa 10 odoo nu bira jiraatte maal jennaan? waggaa 10 soomuu didde kana sila soomattu amanuu didde waajibummaa soomatu maaltu wajjabsiise jette soomatti amanuu didde amma amantee sooma gaafatte moo lubbumatee dadhabdee waajibummaa soomaa odoo beeytu dirqama soomaa osoo beeytu akka naman soomne rabbi san dhiifne osumaa beeytu ceem amaafi hawama lubbuu nafsiyama dadhabdee sooma hiite moo soomuu kana waajiba ta'uutiin amannee jennaan odoo nu bira jiraate jenneen dhagaalle maarre yoo namni sooma hiike kun waggaa 10 hiisi waggaa tokkolleen soomni waajibaa miti fedha abbaati fedhuun sooma fedhuun dhiisa maaltu na dirqe yoo jedhe namtichi kun diinii islaamaa keessaa kafare bahe namni amantaa islaamaa keessatti namni waan qabatamaan qur'aana hadiisan waan mormiin ittiin jirre tokko mormee itti kafare diina islaamaa keessaa hin bahaa murtaddii tahaa ganaa shahaadaf tawbaa haarawaan diinatti deebi'uu isa barbaachisa. Akkee nam tokko dhalti maaltu dhooge daldala jedhee odoo mormu khamrii dhuguu araqee dhuguu maaltu dhooge biiraa maaltu dhooge daldalaa jedhee odoo mormu namni kun rabbi kafaree jira maaliif waa rabbi وأحل الله البيع وحرم الربا وربي حلال قد حرام قطين قرآنا حلال قد نصي ربي أرقم سيسي حرام قد إني حلال جدينه كفر غرقا في كينة التصديب نمني كن صوما كان وقاتو قد إيسي كنت إيسي نت وجمني دنتاكيا من جدي يو إيسي توبة يصبر باجة شهادة يصبر باجة ملك أباني سرنجرو أني مرميت إيسي أني مو چيم أماف برuma sooma iftaanuma sooma jedhee ceem amaaf nafsiyama harkaa bahuu dadhabee dhiise tokkoffaa hin tawbata tawban seera 3 qabdi yookaan seera 4 qabdi katareefin gaabba amma irraa buqqa'a amma achittin deebu jedhee murata yoo haqa banii aadam taate hin kafala tawballee rabbiif tahuu qabdi namni kun tawbatet sooma kana akka danda'utti karoorfatee sooma ji'a 10 kana akka danda'utti waggaa keessa sooma 2-3-4 soomuu danda'e karoora baafatee soomuun isarratti waajibaa jechaadha. Naam. Karoora maatii gaafii waa'ee maatii qusannaa keessatti waa'ee qusannaa maatiiti. Namni qusannaa maatii kanaa namu walirra ogeessaa akkatti qusata. Gariin marfee fayyadamee qusata. Gariin kiniinii fayyadamee qusata. Gariin mala ammayyaayaa yookaan mala saayinsaawaa fayyadamee qusata. Akkuma beekamu jecha. Tokkoffaa qusannaa maatii irratti bakka maatii qusatuun. Kaayoon rabbi zawaaja fuudha feeruma karaa godheefi akka hormaanni argamuufi tazawwajul waluudal waduuda
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا فودا يا معشر الشباب، يا جماعة درجة قوتا فودا. الولودة تديت فودا، تجالت فودا. تديت يجان هاد الرا أداد الرا أبليت الرا ما تيسيت الرا بيكم عادت يجادا. نعم هات دچا هورت لكود الديت انت اللي أبون هنجرة، لكن برسنتي ترباتا ما سديتما هات يقوم انت اللي يوجهاد ألتي هات اللي جهوم دلتي جهوم ديت يجادا. كان في أصلتي كايوم فودا هد سان كيسا كايو في ملأني ربي كراغو ديفي أكا إلمان هرموفي. طيب وصلنا نقيد هم بكو، لكن هم كركرونيات حرام، هم كركرونيات حرامة أنينا ما بكو أجرة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، نمني يودو ألبو في دو همبسوف بكتينيات أكتينيات قبا وفينيات غرانجي فتو وصنان وكسينيات ماريك وصنان ماتي حالة سوشياليستين داياف دوبرتي كجدن نمتتين توني اوبورشينين ديتي عمل لسي وقا وقا هندي ماري اوبورشيني يو أمال لي قوني وقا اللي تديبيني قوني لبو سي غاقا إنسا لبو سي ترغها ميدا جبتو سي دقبا جدي ور سوشياليستوتا أمانتومني وستال لما صديه الراكن يوم مرتساني akka haatin miidhamne dayaa addaan tursiisuun marii doktoraatiin hin bakka haala tokko qofa bakka obboleeyyanki haala maatii guddifannuu dadhabneef hin bakka'u. Qureeshonni yeroo duraanii mala ammayyaa kanan beekan hin ammayyoofne jiruma awwaalan. Ka ammaa kun akkan dhalanne godhaami jarri immoo kana ammayyaanii as hin geenne ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ilmaan teessan hin fixina hiyyummaa sodaaf nahnu narzuqukum wa iyyahum. bar isinii hin qotanna hin bocanna hin daldalla jettan kana nahnu narzuqukum hireen teessanuu ta isaanii dhiisaa nurra jirti. وما من دابة إلا على الله رزقها. واني لفرت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ميك أجل باي أجل رب وكأي ميك هدو جل من دابة واني لفرت رتقول لا تحمل رزقها أطياتك وفتي برادين بروف بعض ربي مهراب جل. وما من دابة إلا على الله رزقها. واني لفردين نبوك أبين نمته بنينسته متئته اللاتته هيرين إساني أنا الرجل. هيرين المكان مال نياتن وقاء ويتي قرات أرقامي قويا دباف دي دما جاء أفرتي هيرين إسامال نياتن بريفم. هيرين ربي قود أتن قود أبان قود هاتن قود فرهن قود كنافو هيوما صدا قدفانون دندين جتشاف mala qusannaa fayyadamuun hin bakka. Yoo rakkoo ilmaan guddisuu rakkoo haadhatiif akkuma itti ulfatu akkuma ulfarra jedhame santu jedhama asitti illee. Laakiin gaafin asirra gaafatame qusannaan hin bakka'u jedhame haala rakkooti irratti malee haala rakkoon haadhati yookaan daa'imman irratti gahaa sodaatamu malee haala fayyaa jechaadha. haala saniin immoo namni qusannaan garagaraan qusataa takki haadha manaatti wal gahee sanyii alatti baasaa azlii jedhama afaan arabaatiin. جابر بن عبد الله ربي سرها جالت كنا نعزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. زبر نبي محمد عزلي قونا سني ألت بافنينينا قرآني مبوء نبي محمد اتلين أجني إرلين أوجني ما أنا كنا عزلي من بكا عزلي جتان بشان ألت باص من بكا مالي بأدو ربي إلما كتبوا بربادي نمن باص دنده. إذا أراد شيئا أن يقول له كن.
odoo rabbi ilma sii katabuu barbaadee bishaan kana baasuu hin dandeessu. Laakiin bishaan alatti baasuun sharxii akkanaan hin baqqa'u. Haqa haadha manaati kun. Haati manaa eeyyamamtuu ta'u. Haati manaa si jaalatu. Haati manaa si eeyyamuu malee fedha haadha manaatiin. Haati manaate yoo si eeyyamte malee haqa isiitii ala baasuun hin ta'u. Kanaafuu kiniinii fayyadamuu taate marfee taate mana saayinsaa yeroo garaan hin taa'a jedhamu xuriin duudaa itti dhufe guyyaa haganarraa haganatti garaan hin taa'a. Guyyaa haganarraa haganaa hin taa'u jedhanii warri saayinsii musan fayyadame namni walirra ogeessa. Faayidaan qusannaa yoo hiree sodaaf guddisuu hin dandeenyu, barsiisuu hin dandeenyu, nyaachisuu hin dandeenyu jedhan rabbuuf qabee jira. Yookaan ati hin guddiftaa yookaan hin guddiftu yookaan ilmi kun hin guddatan guddatu yookaan atuu nama isa nyaachiftu taata yookaan biraa deemu ga'iibadha. Maal riskiin si harka jirti? Kanaaf jecha hin baqqa'u. Laakiin haalli itti qusannaan baqqa'u haala rakkoon haadharra ga'u deetti kun haadharraa rakkoo gahaa yoo sodaatame yookaan daa'imarra rakkoo gahaa yoo sodaatame haala kanaan baqqa'aa jecha wallahu a'lam. Naam. Hayyee dhiiga arjoomuun baqqa'a. Dhiiga arjoomuun baqqa'a. Dhiiga arjoomuun qanii waajiba ta'u jira, qanii sunnaa ta'u jira, qanii baqqa'u jira, qaniin baqqaani jira. Qanii baqqa'u jira, qaniin baqqaani jira. Qanii waajiba ta'uu kennuu waajiba ta'u jira. Tokkoffaa shuruuxa qaba. Dhiigni kuni qoratamee ogeessi qoratee nama irraa fuune kanarraa yoo fuune dhiibbaa isarra hin geessu takka. Nama finnuuf kana yoo kennineef dhiibbaa isarra hin geessu lama. Haala dhiibbaa nama irraa fuudhanii fi nama kennaniif irratti illee hin geessineeni hin baqqa'u. Wayitii garii waajiba ta'a. Fakkeenyaaf namni wayii dhiiga barbaadee dhukkubsataan tokko dhiiga litira 2-3 barbaannaa dafaa jedhan. Lubbuu isaa hambisuuf kennuun waajiba sawaaba waajibaa irratti argatuu danda'a. Lubbuu isaa hambisuuf kennuun sawaaba waajibaa irratti argatuu danda'a. Sawaaba waajibaa irratti argatuu danda'a. Tayyib dhiiga kana namni sooma qabu hoo hin kennamu hin kennu. Dhiiga kana yoo sooma qabaadhe hin kennamu hin kennu. Dhiigni kun akka koobati. Koobaa namni sooma keessa koobatamu hin koobatu khilaafa jaba jira jidduu ulamaa. Filatamaan yoo haalli ariifachiisaan tahin eeguma lulluuqate booda haa kennu. Haalli ariifachiisaa yoo hin tahin. Yoo haalli ariifachiisaa ta'e faxaree nama kana du'a haa oolchu guyyaa biroo qabaa haa kafalu. Ulamaan egaa khilaafa jaba ka humna qabu jira. Ulamaan gariin hin cabsa jedhan, gariin hin cabsu jedhan. Nuti akka uummata islaamatitti karaa qarummaa qabaatu nu barbaada. Khilaafa jalaa bahu dhiisu. Namni hin cabsu hin cabsa warri jedhe yoo soomni kennan ta'u. Hin cabsu warri jedhe immoo hin cabse warri jedhe soomni kennu jalaa bada. Saniif maal ta'uu nu barbaachisa? Bakka khilaafatirraa gad dandeenyee fagaatu nu barbaachisa. Akka biraa dhiiguma wal qabate gurguratuun bakka dhiiga. Namoonni yaala gargariin dhiiga gurguratan litirii takka waraabanii deemanii nyaatan. Ammallee waraabanii nyaatan. Kanumaan warruma kana daldalatu jira. Kanumaan jira. Hin kennaa mirindaa haganaan dhuganaa deebi'a jedhaa guyyamaan arjoomee sanumaan nyaata dhiiguu fi keessaa nyaata. Daman masfuufin itti fayyada. Dhiigni kun qanii namarraa bahe daman masfuufi jedhama. Dhiiga yaa'aa. Sharaan islaamaa daman masfuufin dhiiga yaa'aa gurguratuun kuni qanii gabbahe wayitiin nu keessa jiru nafa kenna malee qanii gabbahe akkuma dhiiga horii gurguratuuti. Dhiiga horii gurguratulleen hin ta'u, dhugulleen hin ta'u. Mallaqa sanillee itti fayyadamuu hin ta'u. Maarree dhiiga kana tola ooltummaa malee arjooman malee yoo mallaqaan gurguratan haram hin baqqa'u. Qanii tola ooltummaa qofa baqqa'aa jecha na'am. Naam. Gaafin itti aanu dubartiin takka abbaan manaa yoo jalaa amrii ta'e
والبر جراتن جراتو دبني حاجة لما تديبتين ما براتت هيرمتو حقم تاؤو قبدي دبرتين تكبان منا يو إرى أمري تأي حاجة ديبتين هيرمتو نما براتت يو هيرم برباد حقم ترو قبدي ربي دبتي جرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة ورد برتوت والذين يتوفون منكم ورث نرى دنيا را ديماني دبرتوت دوبت الإيساني دبرتوني هن تراني جاء أفريت قويا كدن دبرتين تك أبام منايو الرادوئي جاء أفريت قويا كدن تيت دبرتي يو أبام منا الرادوئي بكلمة لالو دندين دبرتي أبام منا الرادو خنا حال لما لالو دندين دبرتي ألفا قبدو في نمني يو أبام منا دؤو بكم لما تقودمت دبرتين تألفا قبدو في تألفا قبني دبرتين ألفا قبني جارتي قدو تهتي دايا جيستي تقو تهتي قوتو من قوتو دبرتين ألفا قبني جاء أفوري في بياكل أنتي دبرتين ألفا قبني دبرتين ألفا قبدمو وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن دبرتين ألفامو ألفو في ديو قبن كلالم كاجي اللالم دبرتين ألفا قبن دبرتين ألفا قبات تانن ألفت على تودا osoo inni sa'a shanitti du'ee isin sa'a shaniif daqiiqaa takkatti deettee ciddaan isii dhumatee jira. Akkasuma immoo osoo qanii inni du'u ulfa ji'a tokkoo tahee aadaan isii ji'a sagali ta'uu qabaatte ji'a saddeetteetti. Izan وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن صاحبان ألفا قبن ور ألفا دبرتون ألفا بيلم نساني ألفا سنه بقى ألفا سنه كتو قبن carraan godhee guyyaa torbaanitti da'an ji'a jahan ji'a shan da'an waggaatti da'an sun hiree isaaniiti. Na'am. Haga kana turuu qabdi. Kanarratti akkasuma dubartiin rakkoon jiru rakkoon cimaan kana xiyyeeffadhaa dhageeffadhaa bakka kana waan rakkoo jirtu haasa'uuf deema ka karaa keessatti illee gaafatame. Dubartiin takka yoo abbaan manaa irraa du'e hagam teetti jennee ji'a afurii guyyaa 10 yoo ulfan qabaan. Yoo ulfa qabaate ulfa da'u ta xalaaqamte hoo dubartiin takka yoo xalaaqamte hoo hagam taa'uu qabdi abbaa manaa yoo sii xalaaqe hagam taa'uu qabdi والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء والمطلقات دبرتون قديفة من كأبان منا إساني قد إسان ديس يتربصن نترني جدا هاترني جد ربي بأنفسهن 3 قروء لبوا فيه الأنيها تاء قل للناس دي يوكن حيضي سديه قل للناس دي يجمع إني يرو صدي هاga طرين دويدا اترفيلك أتني أكما خلاف نجرد أنا ستي طري دودا طهرين فرطا هيدن فرطو مرتو ينجرا دوبرتين تكيوت على قمته هاga يرو صدي طرين دويدا تروه تكترفيلك أت أما اللي تروفيلك أت أما اللي تروفيلك أت صدي هاga ديكتو طري دويدا يوكان دويدا kajet am kana warra baba afaan biraatiin jedhan kun yeroo sadiitti dhufe yeroo sadii yoo qulqulloofte malee nama biraatitti heerumuu hin dandeettu. Guyyaa 10 waan hin gahin tilmaaman namni nama laman na gaafate. Laman na gaafate gara lamaan torbaan lamaan kana guyyaa 10 tilmaaman. Takka an xalaaqamuu hedaa xalaaqni kiyyaa khamsaadha. Uhudii sitti heerumanaan jette bakka jedhee ufuma na gaafate gurbaan. Nama biraatirraa kamsaa jaarsonni dhuftee kamsaa na xalaaquu hedani. Uhudii yookaan qidaamee sitti heerumaa qophaa'ii naan jette bakka anaa jedhee na gaafate. Abbama dhimmaatu na gaafate. Kabirollee akkasuma gaafate. Arsii keenya keessa ka jiru baay'isee namoota keenya keessa ka jiru akka morkaa godhanii
yoo inni asiin gabbaasu asiin heerumsiisan kun haraama gudda niitii nikaa heerumsiisan. Xalaaqni kun xalaaqa raj'i waan jedhamu jira. Xalaaqa yeroo jalqabaatiif ka abbaan manaa xalaaqe kadeeffatuu haqa qabaatu haga xuriin sadihii kun irraa dhumatutti haadha manaa ta awwalaa jedhamti. Abbaa awwalaati. Dubartiin takka yoo xalaaqe abbaan manaa xalaaqa yeroo jalqabaatiif yookaan yeroo lammaffaatiif yeroo si xalaaqa jedhaan sideeffadha jedhaan takka jedhama. Si xalaaqa jedhaan sideeffadha jedhaan lama carraa lama qaba jecha axalaaqu marrataan carraan xalaaqni rajaatu jedhaniin sideeffadha jedhaniin carraa lama. Maarree xalaaqa jedha xalaaqa tokkoffaa haa ta'u lammaffaa haa ta'u haga xuriin diidaa sadi dhiqattutti haadha manaa nama xalaaqee kana jedhamti dubartiin. Kanaafuu manaan baatu ajnabiyyummaan jidduun jiru mana teetti sabira teetti irraan hajjabattu haadha manaa jedhamti. Akkuma waan haadha manaa jirtu baaftanii heerumsiiftaniiti yaa biyyan. Akkuma waan haadha manaa baaftanii heerumsiiftaniiti. Gaafi mana gaafatame keessa waggaa takka lama hin geenna magaala madaamaa kana keessatti bara dhiira iddaa eeggattu jira beeytanii. Shari'aan dhiira iddaa eeggattutu jira. Dubartiin haga xurii sadii xuriin duudaa heeydin sitti dhufee yeroo sadi irraa qulqullooftutti jedhee dhimi rabbi dubartiin dhiirrillee warra xurii heeydi eeggatu jira warra iddaa eeggatu jira maal jettan. Suni maali? Namtittii takka yoo xalaaqe xalaaqa tokkoffaa yookaan lammaffaa kadeeffatuu danda'u yoo xalaaqe obboleettii isii fuudhuu yoo barbaade ciddaa eeggata. Waan tajma'uu bayna al-ukhtayni illaa maa qad salaf. Nam tokko dubartii takka hin xalaaqa namtittii takka yoo xalaaqe namtittii xalaaqe tana obboleettii isii jaalatee fuudhuu barbaade. Ciddaa eeggadhu haga namtittiin ati xalaaqte xuriin duudaa sadi itti dhufitti obboleettii tana fuudhuu hin dandeessu. Yookaan namtittii xalaaqee adaadaa yookaan obboleettii abbaa namtittii xalaaqee obboleettii abbaa obboleettii haadhaa obboleettii isii waan tajma'u bayna al-ukhtayni illaa maa qad salaf. Maaliif akkana jedha shari'aan? Isii tanatu ta inni xalaaqe tanatu haga xuriin duudaa yeroo sadi itti dhufuuf haadha manaa isaa jedhamti. Eega haadha manaa isaa jedhamtee obboleettii haadha obboleeyyaa waliin qabuu hin ta'u. Intalaa fi adaadaa walitti bu'uu hin ta'u. Intalaa fi obboleeyyaa walitti bu'uu waan hin taaneefi shari'aan ciddaa eeggadhu jedhaan dhiiran jechaadha. Akkasumas haalli lammataa ka dhiirri iddaa eeggatu jira. Haalli lammataa ka dhiirri iddaa eeggatu fuudhumatti haala iddaa fi dhiirri eeggatu. Haalli tokkoffaa yoo namtichi xalaaqee obboleettii isii fuudhuu barbaade. Haalli lammaffaa namtichi haadha manaa afur qabaa afuraffaa xalaaqa. Afa xalaaqee gosa biraa fuudhuu barbaade laa jennaan shari'aan ciddaa eeggatu maaliifi afuricha waan himu. Xalaaqee kun haga xuriin duudaa yeroo sadii dhufee qabdutti haadha manaa waan jedhamtu. Ciddaa eeggatu jennaan. Isaan suuraa lama siikaa suuraan biroollee jirti suuraa yookaan haala dhiirti iddaa eeggatu dubartiititti haala kanaan warri haadha mana kaanii baasee torbaan gurguru haadha manaa gurguran nikeenni haraama yoo nikeenni illee hidhamu yoo heerumtillee jiraatte bahuu qabde
eeggatanii sanbooda iddaa eeggatanii itti heerumsiisanii jechuudha. Kanaaf kiyya inshaallah warri gaaffii isin jalaa hafe yeroo fedhe torbaan itti buunna. Rabbi wanni amma ka'e kuni subhaanallah. Gaafin bal'aan waa'ee maatiitti wal qabata. Gaa'eelumaa wal qabata. Akkuma gaa'eela gambaan maatii waa'ee ulfaan maatii waa'ee qusannaa maatii tokkicha waan soomaa gaafateen alatti sagantammaan guddaan rakkoo nama hawaasummaa nu qabde rakkoo maatiitti rabbi nu haa qajeelchu nu haa laaffisu nama waan jedhetti dalagee milkaa rabbi nu haa godhu ala sagantaa torban yoo rabbi walitti nagaan nu tura. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.